tokkon dubbisaa waaqayyo ergaa kana laphee korra ka'aa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 akkas jedha lakkoofsa 5 hanga 7 dubbisaa. Bara Herodos biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaa sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommii gooftaatiif seera isaa raawwachaa fuula Waaqa duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'uyyuu malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachuun immoo lafa guuraniiru turanii jedha. Dhaloota Waaqayyoon garaa ciibsan mata duree jedhuun dubbadha. Eeyyoon jedhe dhaloota Waaqayyoon garaa ciibsan. Aba qulqulluu keenya kakuu moofaa keessaa iddoo adda addaatti gaafa kaanu Waaqayyo kan akka Daawit fa'iin nama akka garaa koo dheera Waaqayyo. Garaa Waaqayyo immoo garaa akkamitti jettanii yoo ilaaltan immoo Filiphisius boqonnaa 2 dhaqaa dubbisaa lakkoo tokko kaasaatii garaa Yesuus Kiristoos maal akka inni ta'e mochii kee yaasa. Anamma dhaloota Waaqayyoon garaa ciibsan gaafan jedhu sagalee kan akkasiin bal'iftanitti yaaddan nan barbaada. Dhaloota akkamitti Waaqayyoon garaa ciibsa? Akkamitti Waaqayyoon garaa ciibsina? Ciibseera dhaloonni Waaqayyoon garaa ciibse dhaloota akkamiiti? Namoota baay'ee teessan yoo ilaaltan har'a jiraachuu, har'a nyaachuu, har'a qabaachuu, har'a itti toluu duwwaa barbaadu maleessa waa'een jireenya borii isaanii guddatee furdateetti mul'atu. Ollaa kan biraa irratti sagalee Waaqayyoo nan dubbadha jechuun ollaa biraadha. Har'aaf jettee borii ajjeesin jedhee har'a dhiibnee boriif jiraachuu qabna dhenaa isaa. Har'an fixaachi irratti immoo saganticha. Maaliif akkana isinii kaase obboloota ko? Dhaloota Waaqayyoon garaa ciibsu Waaqayyoon dhaloota keessaa waan barbaadaa jiru natti fakkaata keessumaa. Tajaajilaan garaa ciibsu, amanaan garaa ciibsu, inni baratee garaa ciibsu, inni baranne garaa ciibsu, hundumtuu fedha isaatiif jiraachuu barbaada. Maaliif yoo naan jettan waan lammaa isa irraaf itti bu'aa isa dhaggeeffadha soo ta'eedhaatiin na dukkaa qotta. Hin hafina sagalee kana mafitti bira. Bara Herodos biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa namicha luba Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaa immoo sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhama. Inni abbaan manaa luba, haadhi manaa isaa immoo sanyii lubootaa keessaa akkuma beektan kakuu moofaa keessaa Leewwii sanyii Leewwii warra ta'an sanyii Leewwotaa qomoo Aaroon warra ta'an dhufee sanyii lubootaa ta'a malee abbumti argama akkuma argine kan amma sarara waldaan lubanaan jettee namuudde kana akka ta'uu hin danda'u jechuudha. Zakkaariyaas kun sanyii luba, haadhi manaa isaa Elsaabeet immoo sanyii lubootaa keessaa tokkodha. Am garmi nagar jarri kun lachuun isaanii abboommii gooftaa fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatanidha. Abboommii Waaqayyoo eegaa seera isaa raawwachaa yaada qajeelaa qabaachaa Waaqayyoon abdachaa Waaqayyoon eeggachaa fuula Waaqayyoo duratti lachuma isaanii jiraatan. So maatiidhumaan dhaloota Waaqayyoon gammachiisan dhaloota Waaqayyoon garaa ciibsan obboloonni kun waldaa. Dhaloonni baay'een abbaan manaa yoo Waaqayyoon garaa ciibse haadhi manaa immoo gurgubbeedha Waaqayyootti. Haadhi manaa Waaqayyoo yoo barbaaddatte abbaan manaa immoo asii abidda Waaqayyootti. Lama ta'anii badaa jabaachuutu jiru. Abbaan manaa yoo haalleluuyaa Waaqayyoo waaqessinaa kurnaffaa keenya kaffallaa Waaqayyoof jiraannaa jedhee akka sibiilaatti cimee dhaabbate haadhi manaa immoo mana keessaa paastaa bulluu qabu itaatee teessi. Waldaan nattu waldaa waliin naqa maallaa godhe Waaqayyoo etti. Maal taate Waaqayyo maalluun goone yoonne de itti dhaga'amu seetti. Yeroo tokko haadhi manaa hin kalatti Waaqoon barbaaddatti ganamaa galgala fuula Waaqoo sibiila fakkaattee teessi. Abbaan manaa tokko mana keessa paastaa bulluu qabu fakkaatee ta'a. Walii wajjin yaada qajeelaa qabaachuun walii wajjin Waaqayyoof jiraachuun hin mul'atu jechuudha irra. Maatiin kun garuu lachuu isaaniitu abboommii gooftaa fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqoo duratti jireenya qajeelaa jiraata.
Abboommii waaqayyoo eegaa seera sammuu raawwachaa fuula waaqoodhaatti jireenya qajeelaa jiraatu mataan baay'ee na dhibu jirri kun baay'ee irraa baradhan callu malee irraan baradhan jira dhugaan isiniin jedha irraan baradha callu malee gaafan jirre isaanii yaadu waaqayyoof jiraatu lama ta'anii jiraatu maatiidhaan waaqayyoo waaqessu al tokko tokko immoo abbaan manaa fi haadhi manaa cimanii halleluuyaa waaqayyoof jiraatu gaafa isaan kaan ijoolleen isaanii immoo mana keessaa abbaan manaa fi haadhi manaa Phaawulos ijoolleen immoo Daabiloosiin taati. Mucaa qeeshii miti, mucaa paasterii miti, mucaa jaarsaa waldaa miti, mucaa amantootaa miti, mucaa beentotaa miti jedha namni biyya keessa. Maatiin kun garuu lama ta'anii jireenya qajeelaa waaqayyoon jiraachaa fuula gooftaa duratti deddeebi'aa namoota waaqayyoon gammachiisan namoota waaqayyoon kadhatan fuula waaqayyoo kan barbaaddatan waaqayyoon kan eeggatanidha. Jarri kun rakkina qabu jira keenya. Jarri kun gaaffii qabu jira keenya. Jarri kun ibboo qabu jira keenya. Haala ulfaataa wayii keessa jiru garuu rakkina isaanii dhiisanii waaqayyoof hojjetu. Waaqayyoof jiraatu waaqayyoo waaqessu. Dhugaadhaan waaqayyoon garaa cibsitaa rakkina kee teessee mati. Waaqayyoon rakkina kee teessee waaqayyoo gaariidha hin jettaan ma dandeessee dhugaa. Waaqayyoo miin namii dheen beeku natti balleessee hin beeku. Yoo naa ta'es yoo naa ta'uu baate nan tajaajila waaqayyoon jettee beektaa mati. Namni tokko tokko waan akka gooftaan gatii isaa kaffalee waan hin beekneef natti fakkaata. Anamma tajaajila koo itti gatii namarraa akka hin arganne beeka. Waaqa biratti gatii argatu tokko garuu abdachaa amanachaa hin jiraadha. Mataa qalbii nagaa. Uunata kana sammuu keessa nama ana keessa yaada jiraadha. Waaqayyo isaa biraa gatii argatu isa gatii naa kaffale isa laalee miidhama baay'ee obsee jiraadhaan. Yaa amantoota yaa tajaajiltoota. Jarri kun lachuu akka lakkoofsi torba moo ta'u iyyuu malee Elsaabeet abduu waan turteef dhala hin godhanne lachuu immoo lafa guuraniiru jedha. Mataa abdii kutaa jechuudha. Waaqayyoof jiraatu waaqayyoo waaqessu mana keessa immoo gaaffiif rakkoo jira. Taphis itti dhaga'a. Mana keessa immoo waan isaa itti ulfaatu jira. Mana keessa immoo waan isaa yaaddeessu waan isaan qoru jira. Mana keessa haalota hadhaa wayii jira. Mana keessa haalota dukkanaa wayii jira. Mana isaanii keessa gaaffii deebii dhabe wayiitti rakkachaa jiru. Garuu waaqayyoof jiraatu waaqayyoo waaqessu. Namoonni tokko tokko yoo itti tole malee hin tajaajilani waaqessa hin hojjetan maallaa godhe anaammoo abaru waaqessu malee. Ora ottino ruku maal jedhee mana kee keessa dhaabadhan yoo waaban lafarraam jettee tajaajiltaat. Gaafsi ta'e dhugaarra sirraan qaba. Namni maallaan jedhe boleettii tokkotu yoo darbee mucaan see boqotte caajjalaa du'e. Maal jedhee si waa marga mucaan kun natti kolfani muka kolfaana gooteetti qaba baankeen jedheen. Qaba baan hin jedheen. Maal gootate waaqayyoon namoota akka seexanaa tokko tokko jiru. Yoo dhuguma waaqarra jiraatte mucaan kun hambisettee faa kadhatteennaan afoodite. Jedhanne waaqarra yoo ni du'es. Yoo namni lafarraa kun hundumtuu muuxuutu jedhee dhumee namni hundumtuu lafarraa bade. Yoo lafti kun waaqa waliin geddamte waaqayyo iddoo masaa jira. Tajaajiluun kee waan kan biraa tokko kadhattee waan argate. Ana waan waaqayyo naa godhe dinqiidha kanaaf waaqayyoof jiraadha. Kanaaf waaqessa jireenyaa biyaa. Kana garasi waaqayyoof jiraachuu. Kana garasi waaqayyoof tajaajilu. Kana garasi waaqayyoof hojjechuu. Malee waan sii ta'eef waan sii hin taane waan sitti toleef waan sitti toluu dhiiseef osoo hin taane jechuudha. Ani Wangeela Luqaas keessaa baay'ee dinqisiifadha. Phexrosiin dhugaa dubbachuuf natti tola waa isaas yeroo baay'ee nanaasa'a. Namichi kuni gaafa gooftaan dhaqee dinqiidhaan barsiisee taasee kiyyoo isaanii qurxummiidhaan guute Luqaas boqonnaa 5 irratti reefuu Yesuusii wajjin wal argaa haalleluuyaa maallaa godha qurxummii si caala dheqee miilla Yesuusitti qofa. Gaafa buddeena 5 qurxummii 2 nyaatan giddim godhe namoota wajjin nyaate gaafa buddeen hin jirre hundumtuu yaada tokkinaan deebi'uu barbaaddu sin jenna eessa dadha si dhiibne nummoo jedhe. Kan na fides buddee kan ittiin dhufes buddee miti kanan sokkuun dhaba buddeenaa miti jedhe. Fuula waaqayyoo dura dhukkubatti waan fayyiteef dhufta yoo ta'e waaqayyoon garaa cibsuu hin dandeessu. Buddee waan argatteef dhufta yoo ta'e waaqayyoon garaa cibsuu hin dandeessu. Sababiin isaa beela'uun jira jireenya kiristaanummaa keessa. Ameen jedhamanni kunis. Konfiraansii irra ture guyyoota darbe kana
achitti waan tokko haasaa ture waa'ee nammal tokko rakkinu maasaa yeroo hundumaa faarfannaa rakkina anamma hin barbaadu baay'ee waan natti faan boo'inaaf keessumaa faarfattoonni waaqayyo isin eebbisu yaa'u ammallee waaqayyo nu gargaaree baay'een keessan bilchaa warri waaqayyo yana faarfannaa isinii kennaa yeroo haala keessan nutti hin faarfatina yesuusin nutti faarfadha yesuusin dhaga'uu barbaanna nuyi lallabdoonni akka koo kun yesuusin lallabaa waan biraa dhiisaati maalluu godhe giddu galeessi lallaba keenya barsiisa keenya kiristoosiin haa ta'u. Maaliif beektaa Kiristoos amma gaafa gooftaatti dhugaa baanu obboleettiin tokko amantee naani dhuftee waldaa dhuftee gooftaa wajjin wal argitee haasoftee maal yaaddee dhuftee akkamitti dhuftee naan gooftaan kun gooftaa buddeenaa miti gooftaa jireenyaatiin jedheen. Yoo nuu ta'etti amanne yoo nuu ta'uu baanne dhiibna miti. Dhukkubatti yoo fayyina namana yoo itti fayyuu baattes inumaa amanama. Yoo waaqayyo kana naa godhu yoo sii gochuu baattes inni waaquma. Waaqayyoon garaa ciibsu isa duratti dhaloota waaqayyoon garaa ciibsu ta'e waaqayyoon jarri kun lamaan rakkoo qabu fee dhugaa waaqayyo Zakkaariyaasiif Elsaabeetiin waaqayyoon isaan eebbisu rakkina qabu dhalan qabanii ganamaa galgala fuula waaqotti boo'aa turaniitu erga yeroon isaa darbee lachuu isaanii lafa dhalan godhanne lachuun lafa guuraniiru lafa guuree jechuun afaan jechoota garagaraatti wanti dulloomaniiru jechuudha umuriin isaanii deemeera jechuudha. Gaafa lafa guuranii jedhan gaafa dulloomanii jedhan akkanan yaa akka erga akka ta'e sichi waaqayyo nu gateera sichi nu dhiiseera hin tajaajillu baqqaan jenna yoo nu godhes yoo dhiises hin tajaajilla waaqayyoon hin waaqessina waaqayyoon qajeelummaa keenya eeggachaa qulqullummaa keenya eeggachaa waaqayyoof iddoo caalu kennaa dhumatu bara keenya isaafe kana xumurraa jedhan akkam namatti tolu jedhu kun yoo ta'e tajaajila yoo ta'uu baate dhiibnaa miti. Yoo ta'e waaqessine yoo ta'uu baate dhiibnaa miti. Waa waaqayyo gaa maal goona roobamaa tajaajila nu sanyii lubootaatiin na bammanaan koo lubaan luban jenne yaadiman ani lubaa waaqayyo bara goe gaafe hinuma tajaajillaa edua hinuma waaqessinaa yaaduma qajeelaadhaan waaqayyoon garaa cibsina waaqayyoo jedhan inni nu waame kun alargachuu keenya gararraa inni dhan isaaf hojjechuun alargachuuf dhiisuu keenya irratti nu hundaa'udha umuriin keenya deemuuf dhiisudha gaaffii qabu gaaffii isaanii ukkaamsanii kaa'anii waaqayyoo jira hin danda'ama kunis balbala naa baduu dide waaqayyoo balbala hojiitu natti cufamee jira kanaaf hin tajaajiluwan erguma akka itti waaqoo nama rakkisa ta'e iyyuu jette boleetti tokkaaf tokkodha erguma waaqoo akka itti nama rakkisa ta'e hin tajaajiluwan jette ittiin qorruu tajaajiltes ittiin ho'uu tajaajilu baattes ittiin qorruu dhugaan siin jedha waaqayyoof jiraattes ittiin qorruu waaqayyoof ittiin ho'uu waaqayyoof jiraachuu dhiiftes ittiin qorruu waaqayyootti inni waaqu dhaga'amaa jiran inni waaqu waan barbaade yoo ta'e wanti barbaade yoo ta'e lafti kuniif waaqa kun yoo galagala inni waaqu wanti barbaade taateen barbaade yoo ta'e inni waaqu haleluuyaa waan barbaachisaan barbaade yoo ta'e haalli barbaade yoo ta'e wanti barbaade yoo ta'e inni waaqu garaan si aaciisu haa dhokku lapheen kee garaan kee murteeffatu yoo tajaajiltes yoo tajaajilu baattes ittiin hir'atu waaqotti dhabu yaamee ofiif tajaajilta baay'ee jireenyaaf jara kanarraa gaafa teessee itti barattu dhabduudha dhalan qaban waaqayyoon kadhachaa turan waaqayyo hin deebifne erga akkas waaqayyo nu godhee itti dhiibna kaayin jenne hinuma tajaajilla nu jedhan hinuma hojjenne yoo nuuf hojjete dhimma isaa yoo dhiises dhimma isaa yoo nuu deebise yoo arganne tole yoo dhabnes tole murtee bajaakati dhaloota waaqayyoon garaa ciibsu. Phexrosi gaafa qurxummii baay'een argamte dhaqee miilla gooftaatti kufee gaafa buddeenaas dirqim godhe nyaate gaafa warri buddeenaa sokkite dhufee ani hin deemu jedhe deebi'uu barbaaddu isinis jedhe gooftaan nu buddeenaa hin dhumne buddeenaan hin deemnu jedhe. Tarii namoonni gaafa isin gooftaa amantanii gooftaan kun buddeen nama qoobsaa hojii balbala hojii namaa banaa gaa'ila namaa kennaa biyya Ameerikaatti nama erga ta'ee dhuftanii inni kun hin jiru gooftaan gooftaa buddeenaa miti gooftaa jireenyaati. Waaqayyoon dhaloota garaa cibsan immoo waaqayyo garaa isaan cibsuuf jira. Dhaloota waaqayyoon boqochiisan immoo waaqayyo hin boqochiisa. Ntaa'e ntaa'abni maanii bishaatti dhugaa rakkoon qabu gaddarba jajjabaatanii magaddabarsuu wayyan akkasii.
waaqayyoof jiraachuu. Namoota waaqayyoon garaa cibsan macaafa keenya irraa iddoo hedduu yoon naqee isinii kaasee waan baay'ee argattu dhuga. Namoota waaqayyoon garaa cibsanii waaqayyoof jiraatan. Namoota waaqayyoon garaa cibsuu dadhabanii garaan isaanis immoo hin cibne namoota meeqa argattu. Warra waaqayyoon garaa cibsan waaqayyo hunduma keenya haa taasisu. Egaa tarii har'a jireenya keessan keessatti wanti isinitti hir'ate, wanti isin akka namummaatti ilaaltanii, yaaddanii, akeektanii, garuu xiqqoo ishee akkaataan isaa isin danqinaan waan gootanis wal dhaaltanii abdiin keessanis karaa baay'eetti dukkanaa'ee ana waaqayyo na dhiiseera erga akka ta'een tajaajilu jettanii waan garagaraa jettanii akkan jedhe didiima utuma gaaffiin jiru tajaajila, utuma rakkoon jiru, utuma qaawwaan jiru, utuma wanti si boosisu jiru ilaame waaqayyotti irraanfadhuu tajaajila. Ani yooti naa guuttes, yoo hir'ates, yooti dhiiftes nan tajaajila malee yooti kana naa goote tajaajila, yooti kana nama tokko yooti waan akkasii naa goote jilbeenfadheen na kadhu durbaadhi yaada jilbeenfadheen ililcha addoo aarsaa gaha. Yoo jilbeenfadhee ililchuu baattes maaltu ta'a? Yoon ishiin goone ta'es ililchi. Waaqayyoon jedhee dubbadhe iddoon tureettanii mana caraqaanaa kenne waaqayyoon hin rakkisu ani. Sababiin isaa ofuma kootiin ijaarradha. Kun danda'e ofuma kootiin ijaarradha. Caraqaa taanaanii. Waaqayyo immoo waan deebi'ee gaaffii hin qabne naa godha. Innaan jaarsa waldaatii haadha manaa wajjin galgala hojii maree wayii irra turan fakkaata manatti galanii mana wayii tokko ijaaruuf jennaan har'aa paastariin dhufee nu ta'e tokko baay'ee sagalee waaqayyoo nutti dubbate baay'ee nutti tole waaqayyoo waan xinnoon kadhatinaa yoo isinii ta'es yoo isinii ta'uu baates immoo kana attanii gooftaa wajjin waliin lolinaa nuun jedhee mana kana yoo ijaarre seera caraqaadha waan ta'eef yoo diigame tam goone jennaan gaafa inni ijaaramus waaqayyoon galateeffannee naan jette haadhi manaa godhan dhugaa waaqayyoo isa jiraata gaafa inni diigamus waaqayyoon galateeffanna naan jetteedhaan. Sirii galeera. Akkuma gaafa mucaan dhalatu ililililililinu gaafa mucaan namni du'u sirriidhuma waaqayyoo ilillee galatoomi jechuudha. Ani irran ture sagantaa kaleessa kana gaddarraa namni wayii maatii keenya miseensa waldaa keenyaa keessaa kaleessa boqotee nattu sagalee waaqayyoo irratti dubbate. Sirriidha waaqayyoo jedha gaafa namni dhalatus waaqayyoo sirriidha gaafa namni du'us waaqayyoo hin madaalamu waalaan. Hamma dandeessu keessa kee amansiisiti waaqayyoonan garaa cibsee jiraadha jedhi haadhoo ko. Waaqayyoof jiraadheen bara koo dabarsa isa naa ta'eefis isa naan taaneefis. Yoo guutes yoo guutuu baates ani waaqayyoo wajji waliin nama waliin of amansiisi bakka. Yoo akka ta'uu baate jireenya gatii kaffale jireenya callu malee kisaaraa wayii jiraata. Jarri kun baay'ee isaa kan isin ajaa'ibu keessaa itti fufee aarsaa dhiyeessuutti itti fufeera namichi kun itti fufnee ilaalla. Itti fufeedhuma jira hojii kana itti fufeedhuma tajaajila kana tajaajila baay'ee kan isin ajaa'ibu. Itti fufeedhuma tajaajila itti fufneedhuma waaqayyoof jiraanna itti fufneedhuma waaqayyoo waaqessina. Itti fufneedhuma waaqa kana ol kaafna qajeelummaa keenya eeggachuun dhibnu akka jedhamti galteen duutunan kana ol yoo ta'e yoo yoo namni waaqayyo qajeelummaadhumaan hin barakotu hammayyuu waaqayyoon sodaachuu moo eeyyee ammayyuu qulqullummaa moo eeyyee dhaloota akka itti sammuu isaanii amansiisan barbaada waaqayyo dhaloota akka kanatti garaa muratan barbaada waaqayyo yoo waan barbaade ta'e yoo haalli barbaade jiraate isaafan jiraadhaa isa waaqessaa isan tajaajilaa isaafan gajjedhaa isaafan iddoo caalu kenna garaa cibseen darba waaqayyoo. Yoo naafes yoo naa ta'uu baates anam akkas yoon buddeen nyaadhes yoo na gabubules yoo waaqayyo na beeles yoo waaqoo na qubse yoo daara na baase yoo na daaromse yoo uffadhe yoo qullaa ta'e waaqayyoon baran jiraadhu tajaajilee waaqesseen darba. Sababi isaa gooftaa buddeenaa gooftaa carqee miti gooftaa waaqessu gooftaa haalaa miti gooftaan koo isan garaa cibsuu dhufe kun gooftaa jireenyaati malee gooftaa buddeenaa miti. Sammuu keessan kanatti jala muradhaati waan barbaade yoo ta'e iyyuu jedha. Isan jiraachuu qabuuf sanaaf jiraadheen darba of amansiisa. Tajaajiluun bakka haalota irratti hundaa'e. Namni jennee maalatu siin mijatu bara baraan iyyuu.
أنا وانا كزين ندن كسقلي مالي نجيب فتتك أنكي فارو شكلي ما بقى بعد ما سدي تما تصدق ما تاجر ديكوف تا وجوال النبي نتيجرا وتجاجلي waaqayyo nu nagargaaru dhaloota waaqayyoon garaa ciibsa uffee gara yaa waaqayyo jedha jecha kana jedha yaa waaqayyo araba keessan baadha garaa si ciibsuu akka hin danda'uuf nagargaariidha yaa waaqayyo nagargaarii garaan si ciibsa tajaajilee faarfadhee lallabee nan danda'a yoo ta'e wantoota ittiin garaa ciibsu duwwaa hojjechuu akka hin danda'uuf ayyaanni naaf baay'atu wanti guddaan kana dhugaan isiniin jedha lammii ko sagalee waaqayyoo keessatti jireenya keenya ilaala. Sagalee waaqayyoo keessatti jireenya keenya haa ilaalu. Ofitti afroomsinu sagalee waaqayyoo. Anaaf dubbatee isiniif dubbate waaqayyo. Haleluuyaa. Wanti barbaade yoo ta'e karaan barbaade wanti tolu yoo tole wanti bade yoo bade waaqayyoof jiraachuu murteessa. Waaqayyoon garaa ciibsu